Aninjiru kukuteen nu nyaate lafee eessa konna irraa hafee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu, obboleeyyan kiyya Oromoo kan kiristaanaa fi kan waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qoonnee irraa buqqee lafa jirtanitti isin haa ga'u. Akkam jirtan? Jirra jirtu? Nageenyi badhaadha moo nageenyi hadhaadha? Nageenyi badhaadha. Baga nagaan jiraattan hunda keessanuu gaa maqaa keessan yaamee waliin gahuu hin danda'u. Akkaan nama isin yaamen naa fudhaa. Sagantaa teenya qophii arraantanaa keessatti dhimmoota afur irraa haasa'uu dhufe. Dhimma gamoo waldaa jimaa ijaarameerraa, dhimma ijaarsa biyyaatii fi dargaggootaaf jettu tan Oromiyaan amma naanneessaa jirturraa, dhimma walgahii paartii badhaadhinaa horee jiddu galeessaarraa, akkanuma dhittillee dhimma amantiidhaa tan masgida keenyaatii fi ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota keenya ulamaayii keenyaan finxaaleeyyii je'ee targaa finxaaleeyyii itti moggaaserraa gadi fageenyaan haasoyna jechaadha. Hundi keessanuu warri as keessa jirtan share invite godhaa. Nama 2300 jira. Dhaamsi kun qabsoo hadhooytuudha jirra. Hogguu asirratti baanee paartii keenyaan faallaa deemnee paartii keenya dandamuudhaaf hattuudhaan kokkee wal qabnee gara ummata keenyaa, gara haqaa, gara dhugaa, gara sabani qabsoofnaaf jennutti dinnee ummata keenya hatuurraa hinannu jennee, ummata keenya gowwoomsinu jennee, ummata keenya ittiin taphannu jennee, ummata keenya waada seenneef hin diignu jennee gara ummataa meeynee isinii dubbannu nuti hiriira badatti jirra. Hiriira hamaatti jirra. Qabsoo hadhooftu jirra jechuudha. Waan nurra deemu, waan nurra ga'u keessaa fi alaan addaan hin beeynu jechuudha. Hedduudha. Dubbachuuf hin toltu. Ammoo namni du'a moohe, namni sodaa moohe, namni ummata filate, namni rabbi filate waan sodaatun qabu. Tanaaf ummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf gabbaane ergaan tun ummata keenya bira geessee bakka yuttuu baadiyyaa magaalatti ummanni keenyalleen haqa isaatii fi dhugaa isaatiif qabsoo isaa gaggeessu qaba. Tanaafuu sheer godhaan dhaamsa keenya. Gara sagantaa teenyaa kaarraatti hogguun dabruu dhimma galma waldaa jimaatii fi ijaarame. Gamoo waldaa jimaatiif ijaaramuudhaaf Harargee bahaatii fi Harargee lixaarratti baddeessaa fi awwadaa irratti qophaa'utee turteetu tura. Gaafa awwadaa dhufnee lafa san qonnaan jiraataa awwadaa irraa jimaasaa irraa saayisisnee irraa xareeynee gamoon jimaa daldala jimaadhaa as ijaaramuu qabdi jaan aan warra waan san godhee achi ture keessaa. Arraan tana ammoo gamoon san gara oro freshitti kaartaan siitis lafti siitis abbummaan gamoo saniitis akka jijjiiramu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin xalayaan gara itti gaafatamaa lafa naannoo Oromiyaatti barrooyte. Naannoon Oromiyaa itti gaafatamaa lafaa kan naannoon Oromiyaatis godina Harargee bahaa lafa itti gaafatamtoota lafaatii fi itti gaafatamtoota lafaa godina Harargee lixaatiif kan awwadaayis kan baddeessaatis qabiyyeen isaatii fi abbummaan isaa guutuutti gara maqaa daldala jimaa ja'urra gara oro freshitti guutuutti abbaan gamoo sanii akka jijjiiramu kaartaan kanaan akka qophaa'u akka lafti isaanii kannamtu abbummaan isaanii kannamtu xalayaan barrooytee jirti. Xalayaan teenya culleeleen teenya guurtee baastee jirti jechuudha masaraa keessa. Xalayaa san Facebooka gubbatti arku maltanii jechaadha. Maaf wa'adni khalee diigame. Maaf wanni ummata dura dhaabbatee pirezidantiin naannoo Oromiyaadhaa osoo nuti isa garru, osoo nuti isa dhageenyu, osoo ummanni isa dhaga'u, osoo biiti isa dhaga'u, osoo kaameeraan irra jiru, dachii samii kadu kan jirre hundi osoo isa dhaga'u gamoo daldala jimaatiif jaarame.
eegalchiisuuf bu'uura kaa'ee gaafa gamoon san dhume immoo gamoon san Oromoo Fireeshiif akka kennamu maaf murteesse? Maaf jecha isaa kan kaleedhaa geeddare? Maaf jijjiiruun isa feesise? Oromoo Fireeshiin kaampaanii hattuu kan naannoo Oromiyaati. Naasitti hima. Oromoo Fireeshiin biiftuu addunyaa tan gaafa dargii kan gaafa wayyaanee jechuudha. Oromoo Fireeshiin biiftuu addunyaa tan gaafa wayyaaneedhaa jechuudha amma Oromiyaadhaaf. Kaampaanii Oromiyaadhaa tan ummata quncistee ummata irraa xuuxxee shilmii taatee paartii deeggartu jechuudha Oromoo Fireeshiin. Saniifuu waan ummanni itti booyate, waan ummanni itti iyyate, waan ummanni irriibatti dhabe, waan ummanni kadhate, waan ummataaf waada galame, lafa ummataa namichi fuudhee gaafa sobaan gaafuma lafa fuudhu saniu Oromoo Fireeshii fuudhee beekinni nuutu galma jimaati ummata keenyaaf magaalaan toluu deemti jennee shubbisaa turre malee. Anachiin ture ilaalaa wadaayin ture guyyas isaa wajji. Warri suuraa yaadattan gaafas wal cina saggaaraa turre. Dubbiin dhugaan fakkaatte. Wallaahi miskiina. Ni soboomnan seene. Way wallahi miskiina. Ishi. Akkana nu taphatan hin seene. Arraama fuula soogiddaan dhiqatanii qaanyii takka malee gamoon jimaa san guututti akka Oromoo Fireeshii jijjiiramu xalayaamu pirezidantiin naannoo Oromiyaa barreessee lafatti khallafaatis kara godinaa gabbarreessee isintin kara Oromoo Fireeshii jijjiiramtee jirti jechuu gaafa amma eebbisuudhuuf Oromoo Fireeshiif eebbisuu sii dhufaa quba qabaadhu yaa qonnaan jiraataa kiyya yaa abbaa lafaa yaa abbaa jimaa yaa maatii tiyya lafti daldala jimaatiif fooqiin daldala jimaatiif si ijaaramte je'ee faarsee bulaan kijibaa turte san kan faarsee bulaan kunoo mootummaan xiyyeeffannoo addaa jimaadhaaf kanneeti galma jimaadhaa kan itti daldalamu jaaree turee mi'a wadaa'ee fi baddeessa jiru dhumattee jechaadha amma itti daldaluun hin danda'amu jecha kana kijiba ta'uu agarree jechaadha. Wahuma hundattuu kanan nu kijibaa asgaan tanaaf garaa irraa kutanne. Kanaaf gara ummata keenyaa cinne. Kanaaf gara ummata keenyaa dinne. Kanaaf ummata keenyaaf dubbachuudhaa fi du'uu irratti murteeffanne jechaadha. Akkamiin namni if soba. Akkamiin namni if soba. Akkamiin namni haadha fi soba. Akkamiin namni abbaa fi soba. Akkamiin namni foon fi soba. Akkamiin namni lammii fi soba. Akkamiin namni ummata fi soba. Oppidiyooma. Gabroonfattuma. Abadan. Namni xuuxxoo gabroonfataatiin guddate amala gabroonfataa haraaraa gabroonfataa jiruusaa keessatti yoo dhiifama tarku dhibba gooteef illee dhabuuf hin ta'u. Akkatti inni guddateetu xuuxxoo gabroonfataati ree. Akka inni guddateetu ummata isaa nyaachuudha. Akka inni itti guddateetu ummata isaa boochisuudha. Akka inni itti guddateetu ummata isaa saamuudha. Akka inni itti guddateetu ummata isaa hatuudha. Akka inni itti guddateetu ummata isaa sobuudha. Akka inni itti guddateetu ummata isaa gowwoomsuudha. Akka inni itti guddateetu ummata isaa dhamaasuudha. Akka inni guddateetu ummata isaa tokkummaa diguudha. Akka inni itti guddateetu jiruu tanaan isa gee amala kana keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Arra awwadaay guujiin daangaa kiyyan kan nuun dabarsuu an guujiin jettee bargabbaatee qawweef qoma kannitee hiriira baatee diddee ammallee deemu jirti. Godina irraa cabsee tokkummaa Oromoo diiguufi beeku kunis godina jaaruufi miti. Booranaas akkasumatti maaliif gujii keessa warqii jira warqii san if jala galchuufadha. If jala galchuudhaaf jijjiirama bulchiinsaa caasaa isaa mijjooytu qopheeffachuu qaba.
caasaa isaa bulcheetu godina addaa haaraya uummatee sanii if jala deebisuu qaba. Ha isaaf itti gaafatama akka amma deemtu kanatti hatuun isaan taane saamuun isaan taane gujitti saniifuu if jala deebisuu qaba. Booranattis waan achi jira ziqaa fi jima wanta beeladaa fi waan achi jira hunda if jala deebisuu fadha. Isii tanaaf ammaas akkaataan itti bulchiinsaa akka ammatti jirtu tanatti isaaf hin taane. Tanaafuu maal godhuu qaba? Godina addaa uumee Gujii fi Boorana waliin dho'isisee Baalee wajjinis wal lolchiisee tokkummaa Oromoodhaa diigee dantaa hattummaa isaa carraa achi keessaa san guuttachuu barbaada. Gujiin ammoo niin qudheef diddee abadan jettee maaliif abbaa gadaa dhugaa qabdi? Maaliif jaarsa dhugaa qabdi? Maaliif qeeroo dhugaa qabdi? Maaliif nama gandasaa qe'eesaa faayidaa uummata isaa jaalatu qabdi? Maaliif uummata jala deemtu qabdi? Diddee hiriira baatee Shimallis diina keenyaa jettee jechuudha. Viidiyoo gartan diina keenyaa. Booranni gadi ba'eeti abbaa gadaa qaba. Jaarsa gadaa qaba. Dargaggeessa qaba. Qeerroo qaba. Hayyuu qaba. Nutti hin taatu jee gadi bahee dideecha bulchaa fi bulchootaa fi kaabinee fi jinnijaan kaan hundi ummataa hojii dhaabbatee jechuudha. Maaliif boru koyoo isaan du'an ka isaan kana dhiqee awwaaluu ta'u eenyu ummata. Waan ummanni keenya hin feene nuti qaybaluu hin dandeenyu kootu ati maan akka goote godhi jaaniin jechuudha. Dideen ummataa hojii dhaabbatan humaa godhuu hin dandeenyu nuti ummanni didee. Haqa akkana falmata namni. Atoo yaa Harargeetiyya. Atoo yaa ilmaan sooressa jaarraa abbaa gadaa. Atoo yaa ilmaan elemoo qilxuudhaa. Atoo yaa ilmaan Sheekh Bakri Saphaloo. Atoo yaa ilmaan Sheekh Muhammad Rashad. Atoo ilmaan qabsoo eegale. Mataa qabsoo eegale. Hangafni qabsoo eegale. Yoo jimaan kee keellaan itti baay'atee kararratti deemtee qaraxaan ajjeefamtu. Xalayaa arraba rooyite irra laalinaa tanatti dhiisa. Tabaabar dargaggeessaa ka'ee jira laala. Islaamaa ka'ee jira. Ummataan lolee jira. Tanaafuu yoo lolli ilmaan Harargee kun itti dabalame abbaan dhaabuu hin danda'u. Wanni fedhe dhaabuu hin taatu yoo warri Harargee kun eegale. Tanaafuu dafanii dargaggoota Harargee kana shab godhanii qaxaqaxaq godhanii leenjiidhaa fi dirgoodhaan ittiin dhufa ittiin raayinaa sootaa qabu feesisaa jechuudha. Dhiisi tanatti. Ati abbaan qabsoo kaleedhaa abbaan qabsoo ibidda Oromoodhaa. Hayyoota meeqa wareegama kanaaf kafalte haqaa fi tokkummaa fi biyyummaaf oofte arraan tana tokkummaa Oromoo eeggattee haqa keetiif gabbaatee lallabachuu maaltu si dhorke? Haqa keetiif gabbaatee iyyuu maaltu si dhorke? Yoo ati gabbaatee yin iyyenne nutis dubbachuu ni dhaabnaa jechuun maboota. Ijjechuu qabdaa jechuun iyyannaa keenya. Amma gabayaan jimaa kee lafti sirraa fuudhamte. Oruun jimarraa diigamte. Gamoon jaarame. Orofireeshiif kanname. Daldala jimaa awwadaa kana keessatti qabqabii meeqaatu nyaata. Hammaala meeqaatu jiruu jiraata. Warra jimaa fidu meeqaatu tanaan jiraata. Warra oruu qabu qofaa miti. Eega oruurraa oomishni oomishame hanga jimaan fa'amee tolfamee kara magaalaatti gaggeeffamutti Prosesii meeqa keessa adeemsa meeqa keessa deema. Tana hundarrattu qarshi lama qarshi sadi qarshi afur qarshi kudhan qarshi 20 qarshi 5 kuma akkana guurratee walitti coratee ka jiraatu meeqa ummanni keenya. Orofireeshin tana sirraa guuruu dhufu jira beeka jimaadha achitatti Somaalee wajjin mallatteessuu deema taa'eeti. Kuduraa fi muduraa qofaaf dhufa sitti hin fakkaatin. Abbaa jimaa ummanni baadiyyaa guututti isatti galchu. Kadallalli iddoo kana ummanni irraa bahu jeesan hundaa'u dhabamsiisee silaa biiftuudha. Baha Oromiyaatiif kanne haqa jenna. Osoo daldaltoota Harargeetiif kajaarame waldaa anjaarame fooqiisan kanne way mootummaa kana gaarii jenna. Daldala isaanii ka if ijaarratan ka paartiin hooggantu ka faayidaa paartiitiif deemu ka dhiiga ummataa tuutu. Isii sanirra galchanii Orofireesh achi galchanii isii sanin bombaa sit dhaabanii daranuu si xuuxuu yaa'anii jechuudha yoo dubbiin sii galte. Dhume jechuudha dubbiin baddee isaatis
galmi jimaadhaan jiru ho oroo fresh dhume jechuudha hawa daa'is galmi jimaan jiru ho oroo fresh itti muudan nama quba qabdan amma booda gaa tartiiba eeggateeti akka warri Somaalee ka jimaa Somaalee geessus ka biyya alaa geessus isa bira akka jimaa fudhatutti kaartaa tolfachuu jira boorsaa isaa ka maallaqaa qopheeffatee achi gaagateessee irraa guurtee jechuudhaati. Itti jimaa isa geessaa jechuun ummanni keenya isa geessaa jechuun jimaa si dhumatti monduma nere isii tana sirriitti beekuu feesisaa jechuun gadi fageenyaan maaf ta'ettu tana so ummata keenyaaf waan fayyadaatii miti tun daranuu waan ummata keenya kasaarsisaati. Ummanni Harargee jimaan keenya daa'imandii keenya beekamaadha. Abbaan fadhe jimaa keenya irraa booda jechuun hin dandeenyu nuti. Tanaan jiraatu ummanni keenya. Tanaan jiruu isaa bobbaafata. Isii tana immoo inni kokkeessi qabee hattuu yennee ala ergachuurraa isa dhorki deemi. Oroo fireeshin taaddasaa biraa ta'ee sii dhufaa jechuudha. Taaddasaa biraa ka maqaa heeraatiin dhufee maqaa mootummaatiin dhufee achi taa'u. Daldalaa hunda if jala galchee niirarraa luugu ka ummanni keenya fadhee harkata fadhee dhaba dantaan qabneef san ta'uu deema jechuu achitti. Tasuma tana fudhachuun qabu jechuu ummanni keenya lubbuu qabaate. Tasuma. Kanaafuu awwanni ummata kiyya dhaammadhu. Ummanni keenya mirga gadi baatee sagalee ta'e dhageeffifachuu. Mirga gadi baatee dhugaa keetiif lolachuu mirga gadi baatee qabsoo ta'e godhachuu qabda. Abbaan si dhorkuu danda'u hin jiru tanarratti. Mirga guutuu qabda. Yoo jaaramtee wal gurmeessitee nutti hin taatu jechuu baatte sitti taati. Hasii rifatu hin jiru. Hattuu namaa rifattu nagarreen. Hattuun sii rifattu hin jirtu. Asuma Facebook gubbaarraa dubbannee yoo dhiisne bu'aa takka hin qabu. Lafarratti if ijaartee gadi baatee nutti hin taatu muumichi nu haa dhufu hiriira jiru ba'uu qabdaa jechuudha. Hadheeffattee. Amma gaawaan nuti ijaa turreef agartanii jechuudha karoora mootummaan itti deemaa jirtu. Nuti isaan keessa jirraa bara. Nuti bara mootummaa hojii jirra. Ummata keenyatti hin taatu jennee dinnee isaanii wal lolu jirra siif jecha. Ummata keenyaa jecha diidu jirraa bara. Ijoollee takka takka tafaarsitee bultuu takbaarree maarree mindaa nyaattu dirgoo nyaattu ta'an gorra jirtu irra laalinaa tana. Waan irra laaltanii qabda namni tokkoo miti. Ijoolleen yoo aramte maaliin jiraatti? Jiruu dalagachuun beektu naggaduun beektu maaliin beektu waan itti jaaniin erguu malee godhuu malee garaan isaanii keessatti gubata ijoolluma tanaawu. Akka ummata keenya irra ta'u jiru tana ijoolleen teenya hin jaalatu takkalleen tana amana. Saniifuu warra mootummaa keessa jiru kan dubbatee fi kan dubbatiinis irra laalina kan dubbatiin irra laalina kanuma dubbatee jala deemiti dubbii san galmaan gaadhu kan dubbatiinis si hojii jira garaadhaan si hojii jira. Hay hundaan naa dubbadhu jettee dhumaa duba hundaan. Yoo ariyan amma ka haadha gargaaruu hin dandeenya ka mana bulchachuu hin dandeenya ka ifaan itti dhaabu ka mana keessa ariyan ka piikaappii irraa fuudhan ka meeqainaa irraa fuudhan meeqa dirree gayyaati wanti kadhattu taati. Hay hundi gayyaati kadhattu taati. Saniifuu haa jiraatanii isaan irra laalina. Ati immoo nuti warriif kanneen jirra sitti mujjirra waan mootummaa keessa jiru waan mootummaa si godhu jirtu nutuu if kannine du'aaf. Sitti mujjirra sodaa tokko malee tana fudhattee dhageeffattee tataaniitti dhistee tatafaarsee bulaa qabsootee itti ooftee mirga kee kabachiisu. Nuti mootummaa fonqolchaa isiniin jechuutti hin jiru. Nuti mootummaa jibbaa jechuutti hin jiru. Nuti mirga keessan kabachiisadhaa jechuutti jiru. Wanni mootummaan isinirra yaadu jirtu isiniif hin taatuu jechuutti jira. Baqa mootummaan wanni amma dhimma jimaarratti naannoo godina Harargee baati fi lixaarra yaadaa jirtu ta ilmaan Harargee hiyyummaa keessan heexuu seeraa fi heerri isin amma baastee ummata irratti hojjechuu jirtu ta ummata dammeessituu ta ummata dhamaastuu ta ummata hiyyummaaf saaxiltuu jechaa jirra.
تدف كان بلا خينيا هي يسهور كده لقتو هيوم ما نفسات التوسين جتاج الريتشا إيجا الميساتات إيجا المقطي بلاتات إيجا ومن خينيا كتجرات بيت قرائت نومتا خينيا جزء إنسان كنتاني ساممني جرود الدبني خدامودتن أجرّت تجلفني لالو الدبورة دبتشو جراي تنوتو تانا دميته والدميسته والجارته حقا خي خبتشي ستشوف أكا جوجي سنك جباو قبتا أكا بورنا سنك جباو قبتا يو إيه تدقامتا يو ديد فردمتا يو نتن تاتو يتسرافتي يو جنجت ما سفتاتي صدانا لما كن صداتي جالي درنو فاتن